Daa'imni isin argaa jirtan kun jiraatota naannoo isheedhaan intala kubbaa harkaa jedhamuun beekamti. Sababiin namoonni naannoo kanaa maqaa akkasii kana kennaniif immoo mucaan kun walakkaan ishee nama walakkaan ishee immoo kubbaa harkaa waan taateefi. Kun akkuma jirutti ta'ee garuu wanti addaa daa'imni kun akkas akka taatu godhee maali laata? Dhumni mucaa kanaa addunyaa guutuun mata duree godhatee ture kunoo maal ta'a laata? Haga xumuraattiin waliin yoo turtii taasiftan deebiisaa kan argattan ta'a. Kibba chaayinaa kan taate baadiyyaa Liwinang Yuunaan itti kan dhalatte daa'imni isin argaa jirtan kun Chiyaan Hongyang jedhamti. Daa'imni kun akkuma daa'imman kaanii haasa'uu, kolfuu fi taphachuu kan jaallattu turte. Haa ta'u malee daa'ima fiigdee bakka yaadde hin geenye kana osoo isheen fiigdee hin quufiin seenaa ishee kan jijjiire mudannoo hamaan gara jireenya ishee dhufe. Yerichi akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 2000 yeroo ta'u yeroo kana ture. Balaan konkolaataa daa'ima kana kan mudate. Guyyaadhuma sana balaa uumameen daran kan miidhaman miilonni ishee lamaan akka cituu qaban ogeessonni fayyaa dubbatani. Miilonni xixiqqoon ijaan ilaaluufillee nama mararan kun irraan cituu taanaan lubbuun daa'ima kanaa balaarraa akka bu'u ogeessonni fayyaa jala muranii dubbatan. Sababa kanaaf miilonni ishee lamaan irraa citan. Yeroo sanatti maatiin ishee miila namtolchee bituufi waan hin dandeenyeef qormaatawwan ishee mudatan hundaa fudhachuuf dirqamte. Wanta namoonni gurguddoon iyyuu fudhachuu hin dandeenye isheen garuu daa'imummaa ishee kanatti tole jettee fudhatte. Wanti ulfaataan daa'ima cimtuu kana mudate xumura jireenya ishee hin turre. Wanta ishee mudate kana tole jettee fudhattee eenyummaa ishee isa haaraa waliin wal baruu eegalte. Haala daa'imni kun keessa jirtu ilaalanii kan baay'ee gaddan akaakayyuun daa'ima kanaa miila ishee citee miila biraadhaan bakka buusuu dadhabanillee buusanii baasanii sirriitti itti yaadanii murtoo tokkorra gahan. Hanga ammaattillee maqaa isheen ittiin waamamtu kan ta'ee fi jireenya ishee sadarkaa addaatti wanta jijjiire kana raawwatani. Inni jalqabaa tokko lama jettee muka ittiin tarkaanfattu yeroo ta'u inni biraa fi addunyaa guutus wanti ajaa'ibsiise immoo kubbaa harkaa bakka lamatti muruudhaan gartokkee kubbaa kanaa qaama ishee uwwisuun bakka qaama ishee isa dhabdee bu'uun sirriitti ittiin deemuu haala dandeessuun waan ajaa'ibaa kana akaakayyuun ishee kennaniifi. Akaakayyuun ishee kun wanta gatiin isaa mi'aa ta'e yookiin immoo miila ishee deebisuufi baatanillee wanta isheen ittiin bakkaa bakkatti ittiin sosochootu garuu gumaachaniifiiru. Kanaafis daa'imni kun hiriyoota ishee waliin taphachuu akkasumas barnoota ishee barachuu eegalte. Wanti isheen socho'uuf fayyadamtu kun fiiguudhaaf ishee rakkisuyyuu bakkaa bakkatti garuu akka sirriitti sochootu ishee gargaareera. Daa'imni Chiyaan Hongyang jedhamtu kun umurii ishee daa'imummaa kanaan balaan kun ishee mudatuyyuu daa'ima cimtuu ofittis hedduu amantu turte. Yeroo tokko garuu akkas ta'e. Kubbaa harkaa mucaan kun miila godhattee waggootaaf itti jiraachaa turte kana waliin suurri ishee miidiyaalee hawaasaa hundarratti wal gaha. Oduun kunis jiraatota naannoo daa'imni kun jiraattu irra darbee addunyaa guutuu bira gaha. Daa'imni kun miilota ishee malee hafuura ishee isa cimaa sana hin dhabne. Namoonni hedduun qaamaan ishee arganis gochaa fi ofitti amanamummaa ishee ilaaluun ajaa'ibsiifaman. Jabinaa fi ofitti amanamummaa ishee kana ilaaluun namoonni hedduun haa ajaa'ibsiifaman malee haalli isheen irra jirtu kun isaan gaddisiisee namoonni hidhii xuuxanii turanis hin dhibamne. Kun kanumaan osoo jiruu garuu seenaan addaa tokko jireenya ishee irratti raawwate. Ta'in kunis namoota waanuma salphaatti abdii kutataniif barnoota guddaa kan kenne ture. Abjuun daa'ima kanaa inni guddaan ol jettee dhaabbattee deemuu ture. Akkamitti gaaffii jedhuuf immoo yeroo sana beekuu baattullee amma garuu barteetti. Karaa miidiyaa hawaasaa namoonni seenaa ishee ilaalan hedduun ishee gargaaruu barbaanna gaaffii jedhu dhiyeessani. Namoonni ishee deeggaranis baay'atani. Kaayyoonii fi abjuun ishee inni guddaan dhaabbattee deemuudha. Garuu miila ishee lamaanuu dhabdeetti. Miila namtolchee bittee itti deemuuf immoo gatiin miila namtolchee kanaa guddaa waan ta'eef bituudhaaf isheenis ta'ee maatiin ishee humna hin qabani. Sababuma kanaafis lammiilee addunyaa hedduun ol jettee dhaabbattee akka deemtuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turaniiru. Namoonni daa'ima kana deeggaruu barbaadanis daran baay'achaa dhufuun maallaqni miila namtolchee bituu fi barbaadamaa tures yeroo gabaabaa keessatti guutee carraan ittiin daa'imni kun dhaabbattee deemtu uumame. Namoonni seenaa ishee durii beekanis wanta ta'e kanatti hedduu gammadani. Haati seenaa hedduu kun amma seenaa hojjechuu itti fufuun dorgommii bishaan daakkitii jalqabuuf guyyaatti sa'aatii 4 bishaan daakuu leenji'uu eegalte. Jalqabarratti sababa miila isheen haalonni turan itti ulfaataniyyuu adeemsa keessa garuu fooyyeffachaa deemuun cimtee haala ajaa'ibsiisaan dorgommicha irratti hirmaattee
hunda injifachuun raajii hojjette. Dorgommii Paaraolimpikii bara 2009 Chaayinaatti gaggeeffame irratti hirmaattee injifachuun meedaaliyaa warqee argachuu dandeesseetti. Chiyaan Hongyang ofirra darbitee garee biyyaalessaaf hirmaachuun injifannoowwan hedduus gonfachuu dandeesseetti. Dhalli namaa yeroo hundaa gammadee akka hin jiraanne beekamaadha. Kana jechuun rakkoowwan garaagaraa jireenya keessatti nama mudachuu danda'u. Nama cimtuu kanas wanti tokko ishee mudate. Innis oolmaa guddaa kan oolanii fi akkasumas carraa isheen har'a addunyaa waliin ittiin wal barte kana kan uumanii fi akaakayyuun ishee du'aan boqotani. Sababa kanaafis isheenis ta'ee maatiin ishee gadda guddaa keessa seenani. Wanti hundinuu ta'ee isaanis gadda isaaniirraa deebi'anii haati seenaa ajaa'ibaa kunis gara dorgommii isheetti deebite. Dorgommiiwwan irra deddeebi'iin taasifaman irratti hirmaachuun hunda isaas injifatte. Beekamtiin ishees daran dabalaa deeme. Haati seenaa hedduu kun miila namtolchee deeggarsa namoota hedduun taasifamee fi sana kan caaluu fi guutummaan guutuutti sadarkaa jedhamuu danda'uun miila uumamaa kan fakkaatu akkasumas sosocho'uuf daran salphaa kan ta'e ofiidhuma ishee hojjechiifatte. Haasawaa miidiyaawwan garaagaraa irratti taasiftee irrattis anarraa baradhaa nan danda'a jennaan wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru jechuun gorsa ishee kenniteetti. Wanti nuti qabnuu fi wanti nuuf kenname wanta dhabnee fi wanta nu jalaa deeme caala. Seenaan daa'ima kaleessaa fi dargaggeettii har'aa Chiyaanis kanuma nu hubachiisa. Horaa bulaa.